Humnoonni bilxiginnaa obboleessa Quxisuu Arafat Abubakar kan ta'e Abdul Waahid Abubakar jedhamu qabuun hidhuu isaanii maatiin OMN itti himani. Guutuu gabaasa kanaa Na'imaa Martuu dhiyeessa. Odaa bultuma Raddaasaa Qataa jedhamutti waraanni PP manneen jireenya jiraattotaa gubeen bal'ina oduu kanaatis kan isiniif dhiyaatu ta'a. Magaalaa Finfinneetti dargaggoonni Oromoo humnoota bilxiginnaatiin ukkaanfaman Na'imaa Martuu dhiyeessa. Wallagga Bahaa Siggaatti haleellaa waraanni Abiyyi Ahmad hawaasni nagaarratti dhaqqabsiiseen hawaasni qe'ee gadhiisee baqataa jira jedhame. Gabaasni Faayidaa Iyaas qopheessite gabaabinaan isiniif dhiyaata. Waraanni kaaba Itoophiyaa osoo hin dhoohin dura bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ji'ootaaf lola Tigraay irratti banuuf qophaa'uu isaa ragaalee mul'isan inni jiru jedhama. Gabaasni New York Times qabatee beekama. Siraaj Sabaaf biraa dhageenya. Muddee 16 bara 2021 uummattoota oduu keenya har'aatiin guutuun oduu keenya har'aa kunooti. Siraaj Sabaaf kan isin dabarsa. Kutaalee addunyaa jirtan hundutti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu isinitti hima Ansaraay Sabaati. Oduu keenya jalqabaatiin bulchiinsi Abiyyi Ahmad sabboontotaa fi maatii qabsaa'otaa hidhuu fi achi buutee dhabamsiisuu itti fufeetii jira. Sadaasa 26 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Baalee aanaa Gaafraa ganda Qaasoo Warraatti humnoonni tika mootummaa obboleessa Arafat Abubakar Quxisuu kan Abdul Waahid Abubakar jedhamu qabuun hidhuu isaanii maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Gama biraan dargaggoo Wabii Burqaadhuma torbee darbee magaalaa Adaamaatti qabamuun hidhameetii jira. Na'imaa warra. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad sabboontotaa fi maatii qabsaa'otaa hidhuu fi achi buutee dhabamsiisuu itti fufee jira. Sadaasa 26 bara 2014 godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda Qaasoo Warraatti humnoonni tikaa mootummaa obboleessa Arafat Abubakar Quxisuu kan Abduwaahid Abubakar jedhamu qabuun hidhuu isaanii maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Arafat Abubakar ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofee waxabajjii 30 bara 2020 hidhamuun mana hidhaa Qaallittii kan jiru yoo ta'u obboleessi isaa Quxisuun magaalaa Roobeetti kutaa 10 baratu maatii dubbisuuf deemee humnoota tikaatiin qabamee hidhame. Jalqaba magaalaa Alii Jaamtutti hidhamee kan ture obboleessi Arafat halkan tokkoof erga achi bulchanii booda sirriitti qorachuu qabna jechuun gara mana hidhaa magaalaa Agaarfaa geessanii dararaa jiru. Humnoonni kunneen obboleessa Arafat Abdul Waahid Abubakar yeroo qabanitti reebicha hamaa irratti gaggeessuu kan himu miseensi maatii haala fayyaa isaaniitiif yaadda'uun maatiin deemanii wayita gaafatanitti dhimmi isaa dhimma ulfaataadha waa'ee isaa nu gaafatinaa jedhanii akka hari'an miseensi maatii kun himee jira. Gama biraatiin dargaggoo Wabii Burqaadhuma torbee magaalaa Adaamaatii qabamuun hidhamee jira. Labsii yeroo muddamaa hordofuun kutaalee Oromiyaa garagaraatti hidhaan raawwatamu hammaatee itti fufuun namoonni hedduun hidhaatti guuramaa jiraachuun odeeffannoon yeroo yeroon OMN dhaqqabaa jiru ni mul'isa. Oduma hidhaatiin bulchiinsi Abiyyi Ahmad ukkaamsa miidiyaalee fi hidhaa gaazexeessitootaa itti fufeetii jira. Biyyoota Saharaa gadii keessaa ukkaamsa miidiyaa fi hidhaa gaazexeessitootaatiin bulchiinsa Isaayyaas Afwerqee Abrahaatti aanee lammaffaarraa kan jiru bulchiinsi Abiyyi Ahmad Alii gaazexeessitoota sochii finciltootaa gabaasan hidhaatii jira. Tibbana ogeessota miidiyaa Associated Press waraana bilisummaa Oromoo kan bulchiinsa Abiyyi Ahmad Abaawo Shanee jedhee waamu qunnamuu isaanii hordofee koomishiniin poolisii federaalaa sochii hidhattootaa sadarkaa idil addunyaatti beeksisan jechuun hidheetii jira. Guutuun gabaasichaa itti aanee dhiyaata. Biyyoota Saharaa gadii keessaa ukkaamsa miidiyaa fi hidhaa gaazexeessitootaatiin bulchiinsa Isaayyaas Afwerqee Abrahaatti aanee lammaffaarra kan jiru bulchiinsi Abiyyi Ahmad Alii gaazexeessitoota sochii finciltootaa gabaasan hidhaatii jira. Tibbana gaazexeessitoota Associated Press waraana bilisummaa Oromoo kan bulchiinsi Abiyyi Ahmad Abaawo Shanee jedhee waamu qunnamuu isaanii hordofee koomishiniin poolisii federaalaa sochii hidhattoota sadarkaa idil addunyaatti beeksisan jechuun hidhuu ibse. Gaazexeessaa Associated Press Amiir Amaanii fi ogeessa kaameraa Associated Press Toomaas Ingidam waraana bilisummaa
Oromoo dubbisan jechuun poolisii federaalaatiin to'atamuu isaanii Associated Press waajjira isaanii muummee Ameerikaa New York irraa gabaaseetii jira. Gaazexeessaan Associated Press Amir Aman labsii yeroo muddamaa cabsuun dirree hojiitti bobba'ee 28 bara 2021 akkuma deebi'een kan hidhame yoo ta'u hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne jedha Associated Press. Akka Associated Press gabaasetti hidhamuu gaazexeessaa kanaa ilaalchisee odeeffannoo argachuuf abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa waajjira ministeera muummee waajjira ministeera alaaf waajjiraalee mootummaa birootti bilbiluun milkooyne jedhe. Gaazexeessaa Amir Amaaniif ogeessa kaameraa Associated Press Toomaas Ingidaa dabalate gaazexeessaa Faanaa Broadcast Corporation Addisuu Muluunee sochii waraana bilisummaa Oromoo hordofanii waraamuun gaafii fi deebii taasisuu akkasumas ragaa walitti qabanii hoogganaa Associated Press damee bahaa Afrikaa Keeniyaa jirutti ergan jechuun poolisiin himate. Gaazexeessitoonni kunniin walabummaa miidiyaatti fayyadamuun walakkeessa baatii sadaasaa keessaa Finfinnee keessaa bahuun godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyitti hidhattoota qunnumuun hojii miidiyaa hojjechuu isaaniitu himama. Torbee sadii dura gaazexeessaa OMN duraanii Abdusalaam Hasan torbee darbe keessaa immoo gaazexeessituu fi hundeessituu miidiyaa Rohaama Azaa Muhammad ogeessa miidiyaaf aktiivistii Iyyaas Paatasfaayem gaazexeessaa Ahaduu miidiyaa Kibroom Tasfaayeef kanneen biroo hidhamaniitii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hidhamuu gaazexeessitootaa ilaalchisee ibsa baaseen ogeeyyiin miidiyaa hidhaman eessa akka jiran baramee maatii fi gorsitoonni seeraa dubbisuu akka danda'aniif haalli mijeeffamuu qaba jechuun gaafate. Torbee darbe keessa gabaasa qorannaa bara 2021 kan baase dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu Komitee to Protect Journalists Itoophiyaan biyyoota Saharaa gadii keessaan gaazexeessitoota 9 hidhuun Eertiratti aantee lammaffaa irra jirti jechuun isaanii yaadatama. Oduu biraatiin Koloneel Gammachuu ayyaana guyyaa har'aa mana murtii waliigalaa federaalaatti beellama qabaatanis poolisiin dhaddacharraa isaan hambisuu Dr. Tokkummaa Dhaabaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Guyyaa har'aa jechuunis muddee 7 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii waliigalaa federaalaa galmee himata haaraa abbaa alangaa Koloneel Gammachuu ayyaanaa fi himatamtoota waliin himatamanii jiran irratti banee ilaaluuf dhaddacha taa'ee akka ture abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Dr. Tokkummaa Dhaabaa OMN'tti himanii jiru. Koloneel Gammachuu ayyaanaa kana dura yeroo garaagaraatti manneen murtii sadarkaa naannoo federaalaatti jiranitti himata isaan irratti baname kuffisuun bilisa kan isaan baasan ta'us poolisiin ajajaa mana murtii diduudhaan Koloneel Gammachuu ayyaanaa dabalatee qondaalota ABO kan biroo mana hidhaatii hiikuu diduu isaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan koloneelichi ji'oota 5 oliif maatii fi abukaattoo jalaa dhokfamuun bakki buuteen isaa wallaalamee akka ture abukaattoon isaanii Dr. Tokkummaa yaadachiisanii torbaan 3 dura kaampii waraanaa bulchiinsa magaalaa Galaan keessaa baafamuun gara Finfinneetti dabarfamuu isaanii himaniiti jiru. Torbaan tokko dura abbaan alangaa himata haaraa Koloneel Gammachuu ayyaanaa fi namoota galmee isaanii jalatti himataman irratti banuu akka dhaga'an himanii dhaddacha yeroo darbee irratti garagalchii himata haaraas ta'e beellamni abukaattootti waan hin himaminiif beellamni guyyaa biraatti akka qabamu gaafatanii har'atti beellamachuu isaanii OMN gabaasee ture. Manni murtii waliigalaa federaalaas oolmaa guyyaa har'aa ooleen himata abbaan alangaa himatamtoota galmee kissii qixxummaa jala jiran irratti bane ilaaluuf dhaddacha saaqee akka ture kan himan abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Dr. Tokkummaan haa ta'u malee dhaddacha har'aa irratti sababa poolisiin himatamtoota hin dhiyeessineef galmeen utuu hin ilaalamin hafee jedhu. Gareen abbaa alangaa bakka himatamtoonni hin jirretti galmeen isaanii haa ilaalamu jedhee gaafatus falmii abukaattonni taasisaniin manni murtichaa poolisiin himatamtoota akka dhiyeessuuf ajajuun guyyaa boruum bakka himatamtoonni jiranitti galmee isaanii ilaaluuf beellama muddee 8 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulfachuu isaa Dr. Tokkummaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Oduu keenya biraatiin guyyaa kaleessaa muddee 15 bara 2021 baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum Araddaa Saaqataa jedhamutti milishaa poolisii aanichaa fi kan aanaa Bokee waliin ta'uun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun mana qonnaan bultootaa 15 qabeenya isaan qaban waliin jalaa gubuu maddeen OMN'tti himan. Maatiin qabeenyi isaanii jalaa manca'ee rakkoo cimaaf saaxilamuu ibsuun ragaa tokko malee shakkii qofaan milishoonni gandaam mana jireenya qonnaan bultootaa gubuun bara sirna biltsiginnaa kana keessa gidiraa jalqabameedhas jedhan Muhammad Fantaalle. Guyyaa kaleessaa muddee 15 bara 2021 baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum Araddaa Saaqataa jedhamutti milishaa poolisii aanichaa fi kan aanaa Bookee waliin ta'uun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun mana qonnaan bultootaa 15 qabeenya isaan qaban wajjin jalaa gubuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Maatiin qabeenyi isaanii jalaa manca'e rakkoo cimaaf saaxilamuu ibsuun
ragaa tokko malee shakkii qofaan milishoonni gandaa mana jireenyaa qonnaan bultoota gubuun bara sirna bilxiginnaa keessa gidiraa jalqabameedhas jedhan. Duula jecha fi manneen jireenyaa qonnaan bultoota barbadeessuu piipin guutuu Oromiyaa irratti raawwachaa jirtus ni balaaleffanna jedhanii jiru. Jiraatan aanaa Odaa Bultum yaada OMN'if kenne manneen gubatan araddaalee gandaa saaqataa keessaa irra jireessan araddaa muumadee jedhamtu keessatti kan argaman ta'uu eere. Humnoonni bilxiginnaa araddaa saaqatatti bobbaafaman uummata nagayaa xiqqaa fi guddaa haadha ilmoo hoosiftuu osoon hambisiin shaneedha bosonatti soortum sirna bilxiginnaa diigurratti bobbaatanii jirtu jechuudhaan manneen jireenyaa jiraattota nagayaa gubuu fi diiguudhaan miidhaa dhaqqabsiisaa kan jiran yoo ta'u namoota danuus mana hidhaatti guuraa jiraachuu dubbata. Gochaan fokkisaan kun kan raawwatamuu eegalem erga woboon muddee 12 bara 2021 aanaa Odaa Bultum araddaa saaqataa keessatti humnoota bilxiginnaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhachuun waraana PP 2 du'aan adabee namoota nagayaa humnoota bilxiginnaatiin hidhamanii turan 10 ol hidharraa hiiksisee booda kan hammaate ta'uu namni OMN fi yaada laate kun himee jira. Hanga ammaatti manneen abbaa warraa 15 kan barbadaa'an yoo ta'u midhaan nyaataa kuntaala 300tti tilmaamamu shaneedha soortu jechuun saamanii jiraachuun ibsamee jira. Jiraattonni manneen jalaa gubatanii fi qabeenyi isaanii jalaa saamame wayitii amma qe'ee isaaniirraa baqatanii kan jiran yoo ta'u kanneen qe'eetti hafan ammoo humnoota bilxiginnaatiin mana hidhaatti guuramaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jiraattotarraa odeeffatee jira. Dargaggoonni Oromoo dhalootaan baha Oromiyaa godina Harargee bahaa fi Harargee lixaa ta'an kanneen magaalaa Finfinneetti gurmaa'anii daldala jimaa irratti bobba'uun hojjechaa jiran iddoo itti hojjetan irraa qaamota mootummaatiin kaafamuu himatani. Namoonni kunniin yeroo ammaatti hojii irraa dhoowwamuun dararamaa akka jiranis himanii jiru. Naimaa Umar dabalata qabdi. Dargaggoonni Oromoo dhalootaan baha Oromiyaa godina Harargee bahaa fi lixaa ta'an kanneen magaalaa Finfinneetti gurmaa'anii daldala jimaa irratti bobba'uun hojjechaa jiran iddoo itti hojjetan irraa qaamota mootummaatiin kaafamuu himani. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Aqaaqii Qaallitti aanaa Duwwaa Jahaa iddoo Saaris jedhamutti guyyaa kaleessaa muddee 15 bara 2021 namoonni hin beekamne qaama mootummaarraa jechuun dhufanii sa'aatii 24 keessatti iddoo kana gadhiisuu qabdu jaanii waraqaa nutti fidanii deemani. Har'a ganama ammoo bakkicha nurraa diiganii jiru. Haalli keessa jirru akkaan yaaddessaadha. Dargaggoon isaan gidduudha Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Akka namni kun himutti dargaggoonni Harargee bahaa fi lixaa magaalaa Finfinnee keessatti waldaa shan jalatti gurmaa'anii kan turan yoo ta'u sababa dhukkuba koronaatiif jecha bakka itti hojjechaa turan irraa jijjiiruun iddoo masalxanyaa jedhamu kennamuufiin achitti hojjechaa jiraachuu hime. Kun kanaan osoo jiru dhiyeenya kana dargaggoota waldaan gurmaa'anii hojii hojjechaa jiran kana gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa kennaa jechuun erga maallaqa irraa guuranii booda waldaa mootummaa jechuun namoota nuti hin beekne ijaaranii akka jiranii fi asitti dabalamaa yoo diddan isin ergama shanee qabdu waan ta'eef gara adda waraanaatti isin bobbaafnaa jedhanii nu doorsisaa jiru jedhani. Waggoota muraasa dura jimaa qotee bultoota Harargee Finfinnee keessatti akka fedhanitti daldalachaa kan turan dhalattoota saba biroo ta'uu kan hime namni dubbifne kun waggaa 5 dabran dargaggoonni Harargee waldaan gurmaa'uun hojjetanii irraas fayyadamaa jiraachuu himee jira. Dargaggoonni 10,000 caalan hojii daldalaa jimaa irratti bobba'anii jiraachuu kan hime namni kun yeroo ammaa shirri karaa caasaa mootummaatiin dargaggoota Harargee magaalaa Finfinnee keessaa baasuuf hojjetamaa jiraachuu saaxilee jira. Maqaa waldaa haaraa ijaarree jedhuun dargaggoota Harargee gara adda waraanaatti oofuuf karoorri jiraachuu quba qabnaa kan jedhe dargaggeessi Harargee kun shira magaalaa Finfinnee keessaa nu baasuuf hojjetamaa jiru kana qaama itti iyyannu dhabnee jirraa jedhe. Kanaan dura gaafa adoolessa 22 bara 2013 TV'n OBN komii isaanii dhaga'uuf dhufe gabaasaa xiqqaa hojjetee deemuu eeree jira. Namni kun bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti hojii raawwachiiftuu tan taate aadde Fatihaa Muhammad komii daldaltoota kanneen irratti deebii ji'oota muraasaan dura ibsa miidiyaalee mootummaaf kennaniin lafti daldaltoota jimaatiif kennamtee turte murtee kaabinee bulchiinsa magaalaatiin akka investimantiif kennamte eeruun murtee kana of duuba deebisuun akka hin danda'amnes himtee turte. Daldaltoonni garuu mootummaan dargaggoota Harargee kanneen kumaan lakkaa'aman daldala keessaa baasee
akkuma kanaan dura san carraa saboota birootiif uumuun dargaggoota kana gara mooraa waraanaatti oofuuf kaayeffatee jira jechuun komachaa jirani. Oduu biraatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa gandoota hedduu keessatti waraanni Abiyyi Ahmad haleellaa hawaasa nagaa irratti raawwateen maatiin qe'ee fi jireenya isaanii gadhiisanii baqachuuf dirqamanii jiru. Waraanni kunneen manneen hawaasaa irra naanna'uun saamicha qabeenyaa raawwataa kan jiran yoo ta'u, kana malees ijoolleen keessan isaan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran iddoo jirannuuf eeraa jechuun jiraattota rakkisaati jiru. Kana malees aanaa Saasigaa, Diggaa, Bareedaa fi Balloo iddoowwan jedhamanitti tibbana manneen qonnaan bultootaa hedduun humnoota mootummaa bobbaasuun gubamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jiraattota naannoorraa mirkaneeffateetii jira. Godinichatti haleellaan eenyummaa giddu gala godhate aanaalee ollaa naannoo Amaaraa jiran keessatti yeroo garaagaraatti hawaasa nagaa irratti raawwatamaa turu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gabaasaa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasni kan Faayiza Eliyaasim. Oduu keenya biraatiin waraanni kaaba Itoophiyaa osoo hin dhohin dura bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ji'ootaaf lola Tigraay irratti banuuf qophaa'aa turu ragaaleen mul'isan ni jiru jedha gabaasni New York Times qabatee bahe. New York Times gabaasa isaa kanaan imala bulchaa Itoophiyaa ganna sadii fi rakkoowwan uumaman kan xiinxalle yoo ta'u, gaaga'ama waraanaa fi dhibdee siyaasaa Itoophiyaa mudateef ammoo sababni daandii Abiyyi Ahmad filatee akka ta'e akeekeetii jira. Gabaasichi badhaasa Noobeelii nagaa Abiyyi Ahmad muddee bara 2019 fudhateen badhaasa Noobeelii nagaa daandii waraanaa bane jechuunis ibseetii jira. Gabaasni bal'aa miidiyaa kanarraa qindeeffannee dhiyaanee dhiyaata. A new frontier in Ethiopia's war. Waraanni kaaba Itoophiyaa osoo hin dhohin dura bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ji'ootaaf lola Tigraay irratti banuuf qophaa'aa turuu ragaaleen mul'isan ni jiru jedha gabaasni New York Times qabatee bahe. Haleellaa humnoonni Tigraay sadaasa bara 2020 keessa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti fudhatan Abiyyi Ahmadiif deeggartoota isaatiin waraana jalqabuuf carraa gaarii ture kan jedhu New York Times ji'ootaaf qophiin waraanaa iccitiin waraana bakkaa bakkatti sochoosuuf dhoksaan abbaa irree Eertiraa Isaayyaas Afwerqee Abrahaa wajjin mari'achaa turu Abiyyi Ahmad ifomsem. Iccitiin badhaafamuu Noobeelii nagaa bulchaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad walitti bu'iinsa waggoota 12 biyya Isaayyaas Afwerqee Abrahaa Eertiraa wajjin ture xumuruu isaa ta'uu eeram gabaasni New York Times qabatee bahe. Biyyoota lameen jidduutti lolli waggoota 20 ture dhaabbachuuf araarri bu'uun naannoo gaanfa Afrikaatiif abdii jijjiiramaa ta'e akka tures eereetii jira. Haa ta'u malee badhaafamaan Noobeelii nagaa Abiyyi Ahmadiif Isaayyaas Afwerqee diinota waloo kan jedhaniin TPLF irratti waraana labsuuf iccitiin qophaa'aa turuu isaanii qondaalota duraanii fi ammaa Itoophiyaa kanneen nageenya maatii isaaniitiin maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan irraa odeeffadhee jira jedhee gabaasni kun. Gabaasichi badhaasa Noobeelii nagaa Abiyyi Ahmad muddee bara 2019 fudhateen badhaasa Noobeelii nagaa daandii waraanaa bane jechuun ibseetii jira. Sadaasa bara 2020 osoo waraanni kaaba Itoophiyaa hin dhohin dura bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad humna waraanaa gara Tigraay sochoose. Yeroo wal fakkaatatti meeshaalee waraanaa xayyaara waraanaatiin gara Eertiraa ergaa ture jedha. Gabaasichi qorannoo yeroo dheeraatiin booda ifoome kun. Sochii kanaa fi bu'aa isa booda argamu irratti gorsitoonni Abiyyi Ahmadiif jeneraalonni waraanaa iccitiin mormaa kan turan yoo ta'u, kanneen yaada adeemsaa kana fudhachuu didan ari'amanii jiru. Kanneen biroo ammoo afaan qawweetiin sodaachifamuun akka bahan taasifamee jira jedhaan gabaasni New York Times qabatee bahe. Aangawaan duraanii bulchiinsa Abiyyi Ahmad kan yeroo ammaa Awurooppaa jiraatu Gabra Masqal Kaasaa badhaasni Noobeelii nagaa Abiyyi Ahmad fudhate daandii waraanaa qulqulleessee akkasumas fudhatama Abiyyi Ahmad addunyaa biratti qabu dhabsiise jedhe. Waraana TPLF fi humnoota Abiyyi Ahmad tumsan jidduutti adeemsifamaa jiruun finciltoonni maayilii 160 magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti dhiyaachuu hordofeem bulchiinsi Abiyyi Ahmad guutuu biyyattii keessatti labsii yeroo muddamaa labsuun kan caqasiise gabaasni New York Times. Tibba kana ammoo Abiyyi Ahmad adda waraanaatti imale jechuu isaa hordofee humnoonni mootummaa federaalaa magaalota Tarsiimoo lolaa ta'an lama finciltootaan qabaman deebisanii to'atanii jiru jechuun kaase. Dhimma kana irratti yaada xiinxaltootaa kan fudhate gabaasni kun Abiyyi Ahmad hoogganaa nageenyaa irraa gara hoogganaa waraanaa ce'uun isaa biyyoonni lixa Afrikaa keessatti hoogganaa goota arganne jedhanii yaaduun isaanii dogongora ta'uu isaa mul'isa jedha. Gaanfa Afrikaatti dippiloomaatiin olaanaan gamtaa Awurooppaa Alex Rondos warri lixaa dogongora isaanii irraa barachuu qabu. Abiyyiin dogongoratti
hubatanim Isaayyaasin ammoo ni aangoomsanim Abiyyi nama tarkaanfii sasalphaan dhaabbatu mitim dhimma biyya ummata miiliyoona 110 qabdu diigumsa irraa baraaruuti jechuun tarkaanfii biyyoonni lixaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad irratti fudhachaa turan gahaa akka hin taane ibse. Muddee bara 2020 galma badhaasa Noobeelii nagaa keessatti waraanni fakkeenya azaabaati jechuun kan dubbate Abiyyi Ahmad Ali Itoophiyaa keessatti waraana kaasuun riiformii Itoophiyaa bira darbe gaanfa Afrikaatti jijjiirama fida jedhamee abdatame gufachiise jedhan gabaasni bal'aan New York Times. Abiyyi Ahmadiif Isaayyaas Afwarqee erga walii galtee nageenyaa mallatteessanii booda hanga lolli jalqabutti yoo xiqqaate yeroo 14 wal arguu isaanii gabaasaaleen garaagaraa ni mul'isu. Walgahii isaanii kana irratti gargaartota isaaniif yaadannoo waa irratti barreessan bakka hin jirrete wal arguu waliin haasa'uu isaanii qondaalota duraanii Itoophiyaa irraa mirkaneeffadhe jedha New York Times. Eccetiin wal arganii waliin haasan kan jedhu gabaasni bal'aan hariiroo Abiyyi Ahmadiif Isaayyaas Afwarqee jidduu jiru dabalate. Eccetiiwwan gaagama waraanaaf dhibdee siyaasaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee bahe kun Isaayyaas Afwarqee bara 2019 bara 2020 dabalate yeroo sadi dhoksaan Itoophiyaa seenee bahuu isaa qondaala duraanii tokko irraa odeeffachuu ibse. Yeroo Isaayyaas buufata xayyaaraa Boolee gahuu itti gaafatamtoonni aviyeeshinii akka waan takka hin dubbanne akeekkachiifamuun konkolaataa dhoksaatiin iddoo Abiyyi Ahmad jirutti geeffame jedha gabaasichi iccitiin guutame kun. Yeroo sanitti qondaalonni Eertiraa naannoo Amaaraa kan Tigraay wajjin seenaa wal morkii yeroo dheeraa qabu daawwataa turan yoo jedhuun sadaasa bara 2018 yeroo Isaayyaas Afwarqee magaalaa Gondar daawwatu ummanni daandii irratti bahuun Isaayyaas jedhaa turan jedham. Itti aanee weellistoonni Eertiraa naannoo Amaaraa daawwatan kan jedhu New York Times garuu kun tooftaa gaafatamaa basaasa Eertiraa Abrahaa Kaasaam hooggantoota tika Amaaraa wajjin mari'achuuf kan itti fayyadame ta'uu aangawoonni olaanoon Itoophiyaa ibsuu isaanii eere. Marii hooggantoota tika Amaaraa fi gaafatama damee basaasa Eertiraa jidduutti taasifameen Eertiraan humna addaa Amaaraa irraa waraana 60,000 leenjisuuf walii galte. Waraanichi booda naannoo Tigraay akka qobsiifame gabaasni kun ni eera. Abiyyi Ahmad guyyaa muudama isaa irraa jalqabee Tigroonni aangoo isaatiif akka isa sodaachisanii fi qondaalonni tikaa isa ajjeesuu akka danda'an hiriyoota isaatti dubbataa turuu isaa ibsa gabaasni kun. Kana irraa kan ka'e masaraa mootummaa irratti eegumsa cimsuun Rippaabilikaan Gaardii kan kallattiin hooggansa isa irraa fudhatu hundeessuu hammam humna waraanaa gara gamtaa Emireetota Arabaatti erguun leenjisuutti gahuu isaa qondaalonni duraanii Itoophiyaa natti himanii jiru jechuun gabaasem. Abiyyi Ahmad akkuma badhaafamaa Noobeelii nagaa isa ta'uun ifoomeen paartii Biltsiginnaa kan ilaalcha aangoo giddu galeessummaa irratti hundaa'ee ijaare. Haa ta'u malee mul'anni paartii Biltsiginnaa kun uummattoota Itoophiyaa paartiilee mormitoota bilisummaaf qabsaan kanneen akka Oromoo fi Tigraay biratti fudhatama hin arganne jechuun paartiin Biltsiginnaa dhalootuma irraa jalqabuun mormiin isa muudachuu isaa caqasiise. Uummata Itoophiyaa miliyoona 110 keessaa harka tokko sadaffaa kan ta'u uummanni Oromoo waggoota hedduu siyaas dinagdeen cinatti dhiibamuu isaatiin Abiyyi Ahmad yeroo aangotti dhufe dhimma kana ni jijjiira jedhanii abdatanis hin taane yommuu jedhu hundeeffamuun paartii Biltsiginnaa hawwii Abiyyi Ahmad malee kan uummata Oromootii miti jedhaan gabaasni New York Times kun. Humnoonni tika bulchiinsa Abiyyi Ahmad waxabajjii bara 2020 yeroo weellisaan beekamaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame uummanni mormiif daandiitti bahee guutuu Oromiyaa keessatti ajjechaa raawwataa turan jechuun haala yeroo san tures yaadachiise. Xayyaaronni waraanaa meeshaa waraanaa fe'an halkan dhoksaan gara Eertiraa balali'uun waraana Tigraay keessatti ka of deemu kanneen morman irratti tarkaanfii fudhataa turuun Abiyyi Ahmad qondaalota irraa odeeffadhe jechuun kan gabaase New York Times kanneen isa mormaa turan keessaa tokko ajajaa waraanaa Jeneraal Adam Muhammad jechuun ibse. Baatii fulbaanaa bara 2020 keessa naannoo Tigraay bulchiinsa Abiyyi Ahmad mormuun filannoo yeroo geggeessu Abiyyi Ahmad ammoo humna waraanaa Sumaaleef Oromiyaa irraa gara Tigraay sochoosuu jalqabe jedham. New York Times goolaba gabaasa isaa irratti sadaasa bara 2020 yeroo raayyaan ittisa biyyaa ajaja kaabaa haleellamu Abiyyi Ahmad Ixaamaajoor shuumii waraanaa Jeneraal Adam Muhammad ari'uun duula olaantummaa seeraa kabachiisuu yoo labsu waraanni Eertiraa karaa kaabaatiin humni addaa Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa karaa kibbaatiin Tigraayitti duulan jechuun gabaasa bal'aa dhimma imala Abiyyi Ahmadiif Isaayyaas Afwarqee jidduutti ture goolabe. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun har'aaf qabanne kana fakkaatan siree sabaa ture gamoo gummaa kaameraatiin Tuujii Muhammad Nafaana ture horaa bulaa deebanaa.